Field Marshal Birhaanuu Juulaadha. Ibsa kanneen jiranii ibsa isaanii gubbarratti TPLF faannoo fi keenyas maqaa doonii Shaabiyaa ni caccabsinaa ni moonaa jechuudhaan kaa ibsa guddaa kannatanii jiranii. Akkasumas illee obbo Suleeman Ambaasaadar Suleeman Daddafoollee wanni isaan jechaa jiran TPLF hojii mootummaan lammada teessee mari'achuu hin qabdudha. Wayyaaneen ammallee toftaa jijjiirattee asii waraana galfatteeti gubbaadhaan ammoo teenyee haa mari'annu jechaa addunyaatti iyyachaa jirtidha jaarsummaa. Kanaafuu jaarsummaa kana fudhachuu hin qabdu jaa Ambaasaadar Suleeman Daddafoodha. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaadha ammoo ani qophiidhaadha. Nagadhiisaa ani qophii ajajuma keessan eeggadha malee waraanni kiyya qophiidha an qophiidha hidhannoo ammayyaa qopheeffadheetan jira waraana kiyya leenjifadheetin jira gahumsa isaanillee gamaaggameetin jira yoo beetee kan guyyaa gara loloo seenuu dhuftu taate daaraa isaan goonaa jechuudhaan kadhaadannoo cimtu dhageessanii jiran eenyu Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaadha. Akkarumatti illee egaa Itoophiyaan waan biraa ka torbaan kana keessatti ibsan keessa the Defense Ministry report said the Air Force is modernizing from 4th generation to the 5th generation capability. Air Force keenyallee fooyyeessinee jiraadha. Gara 5th generation irratti finnee jira. Air Force ammayyaa harkaa qabna. Akkarumatti illee Navy keenyallee yoo tana shaakalli South Sudan maali South Africa keessa gaggeessan keessatti Itoophiyaalleen shaakalli san irratti hirmaattee agarsiisa beektee militeeriidha kan baara hailiidha hoggaa 35 booda taraa duraatiif garsifte buufata hin qabnu poortii hin qabnu ammoo Navy ni qabna jechuudha. I think markaba keenya hagasuu beekti hagaa asaba amma majettaniin zeelaa deebifnu amma waliigalteedhaan itti fayyadamuu dandeenyutti by all means necessary markaboota keenya ammoo haroo maayaa gubbaa kaayachuu dandeenya jechuudha. I think haroo maayaadhaa markaba lama ni fuutina fakkaata. Haafes beektee hidha abbayyaa san gubbaa kaa'uu dandeenya. Kaanis xaanaa gubbaa yoo keenye I think haro dambal gubballe haroolee juttu gubbaratti akkasii ka keenye egaa hanqawwanni nu dhufu jechuudha yaaga poortiin dhuftu gaafa poortiin dhufte ammoo markaboota hundaa'u achi geessinaa waraana keenya maariin Oromoo beektee Oromiyaa maali biyyattillee gaa shaakalli isaanii haroo maayaa keessatti birgeedii takka bishaan daakuu birgeediin takka ammoo hidha mormora amma abbayyaa san dhaqee giddibii san keessatti limooyyee fi daakuuf kana leenjii because humni baaraa akkuma qurxummiiti bishaan irraa fagaachuu hin qabu jechuudha. Talee guma nuti mootummaadhaaf yaada kannaa jirra. Haafes kaabeetee laga gibeetti illee utaalanii achi keessatti illee daakuu haga bahara harkannu giddibii gannaallee gubbaa sanillee itti fayyadamuu ni dandeenya. Haqooqa ammoo elektrikaaf itti fayyadamna san dhiisa. Akkasii bikka adda addaatti maariina Itoophiyaadhaa geessuudhaan haga beektee asabii fi wanni hin deebi'anuu zeelaa deebi'anuu shaakallee haa goonuu jennaan tana saganaa biraa hunnu